dubartiin ofitti amanamummaa qabdu yeroo ilaalan kan nama hinaafsistu yoo itti dhiyaatan kan jaalatamtu takka barraan immoo irraa fagaachuun akka hin danda'amne kan nama gootu. Dubartiin akkasii haadha manaa yeroo taatu kan nama boonsitu haadha yoo taate immoo dhaloota gaarii dubartii uumtudha. Kanaaf dubartii ofitti amanamtu ta'uun filannoo osoo hin taane dirqamadha. Warri kun warri yaabee tufaadha balballisaanii. Dubartii ofitti amantuu ta'uuf wantoota nu barbaachisan 6 siniif qabadheen dhiyaadheera. Hanga xumura qophii kanaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Kanaaf egaa dubartii ofitti amantuu ta'uuf wantoonni 6 si barbaachisa. Inni jalqaba guutuu akka taatu yookaan ofitti amanamummaa akka qabaatu. Wanta si godhu maal akka ta'e ni beektaa? Wanta barbaaddu gaafadhu malee wanta siif kennan hunda kan fudhattu gonkumaa hin ta'in. Yeroo hedduu maatii keessatti waanuma siif kennan yeroo argattu futee nyaata. Kanaaf wayi isheen ikkoo rakkistuu jedhama. Bakka hojiitis wantoota si barbaachisan gaafattee yoo siif guutuu baatan namoota si waliin jiran irraa eeggifata. Yeroo kanas wayi isheen ikkoo baasii qusattuudha si jedha. Hiriyaan jaalalaa kee wanta barbaaddu yoo ittiin himtu ta'e yookaan roobootiidha si jedha yookaan immoo maaliifidha callistee mana waliin taatii si jedha. Itti haa toluu itti hin toliinii hin beekuudha. Inni ni gammada. Ati garuu callistee meesa waliin kan deemtu taata. Dubartii ofitti amanamummaa qabdu kan taatu immoo wanta barbaaddu yeroo gaafachuu eegaltudha. Kanaaf hin fudhatiin gaafachuu eegal. Inni lammataa eekoo yookaan imbii jechuu eegaluu qabda. Wanta ta'e yeroo si jedhan lakki hin barbaadu. Kuni nan tasmaamma. Kuni gonkumaan ta'u. Anaaf kanaa oltu naaf mala jechuu qabda. Mee yaadadhu wantoota hin barbaachisne hedduu yeroo hedduu tolee jettee ta'a. Barumsa hin barbaanne barachuu tolee jettee ta'a. Hojii hojjechuu hin barbaanne hojjechuudhaaf tolee jettee ta'a. Akkasumallee hariiroo hin barbaanne keessa tolee jettee turte. Garuu amma gammaduudhaati gonkumaan. Kanaafidha ofitti amanamummaan kee kan bu'u. Kanaaf gammaduu kanatti taatu imbii yeroo jechuu eegaltudha. Kanaaf ammuma eegali. Imbii. Inni sadaffaa nama yaada kee irratti murteeffatu ta'uu qabda. Yookaan nama murtoo ta'uu qabda. Yaada kennitee wanti kun ta'uu qaba yookaan hafuu qaba jettanii irratti haasoftanii namni ta'e immoo yaadni kee kun sirrii miti dhiisuu qabda yoo si jedhe toleen jedhiin yaadni kee sirrii taanaan nama murtoof dhaabbatu ta'uu qabda. Kanaaf yaada namootaatiin walii galuudhaan yaada kee irra akka deeman gonkumaan eeyyamiin hojiidhaanis haa ta'u hariiroodhaanis haa ta'u maatiinis haa ta'u akkanumallee hiriyoota kee waliin ta'uu danda'a. Murtoo mataa keetiin dhaabbachuu danda'uu qabda. Yeroo sanadha kan nama guutuu ta'uun kan sitti dhaga'amu. Namoonnis yeroo sanadha kan si dhaga'an. Yeroo hundumaa yaada kee irratti namni yaada isaa dibee kan darbu yoo ta'e bakka siif hin kennan. Inni arfaffaa mo'ama sodaachuu hin qabu. Mo'amuun jabeenya nama barsiisa. Kanaaf mo'ame rakkoo hin qabu. Kun deemsa sadhumaatis miti. Dhiironni kanaan nama gammachiisu. Hin sodaatani. Maal yoo ta'e iyyuu dhiirri homaan sodaates hin du'uu jedhu. Yaalanii yoo mo'amanis homaa isaanitti hin fakkaatu. Nutis akkanadha ta'uu qabna. Mo'amuun irra deebi'anii ka'uuf sababanii ta'a. Dogoggoroota darban irraa barachuu, dogoggora irra deebi'anii hojjechuu dhiisuuf nu gargaara. Kanaaf mo'amuun wanta gaariidha. Hin sodaatiin. Of eeggannoon yeroo baay'atu bakkuma jirtu sanatti hafta. Kanaaf wantoota yeroo yaaltu, kufuu ka'uu keessa yeroo dabartu fi bu'aa bayii waliin yeroo wal bartu nama guutuu taata. Sana booda homtuus hin sodaachisu. Inni shanaffaa sarkilii yookaan geengoo jireenya kee bal'isachuudhaa qabdu. Xiqqoo ta'uu ni danda'a. Yeroo tokko nuti fageessinee hin yaadnu. Bakkuma xiqqoo ta'etti guddanna namootuma muraasa waliin oolla hiriyoota qabanna. Sana booda hojii qabanna achumaan naannoo hojiitti bakkuma hojiitti namoota hojii waliin hojjennu waliin yeroon keenya ni dhuma. Hiriyoota keenya waliin wal agarra garuu yeroo hundumaa waan haaraa tokko iyyuu hin goonu. Kunis sirrii miti. Dhiphooma godhee nu hambisa. Bal'oo ta'uu qabdu. Wantoota adda addaa godhe. Wantoota gootee hin beeknes godhe. Bakka adda addaa deemi. Namoota haaraan wal barii. Wanta haaraa gochuuf jabduudha ta'uu qabda. Lakki wanta akka kanaatu hin gochuu baadhee. Kana hin baru. Kun anaaf haaraadha. Njadhiin wanta haaraa baruudha. Yaada bal'aa ta'e akka qabaannu kan nu godhu. Kanaaf wantoota baramaa ta'an yeroo hundumaa gootu hir'isi. Wantoota haaraa ta'an gootus eegali. Yookaan otoon deemee jettee bakkoota hawwitus deemi. Sana booda namoota argite hin beekne
argita. Wanti isaan si waliin haasa'anii siif haaraadha. Wantoota ati dhageenyee hin beekne ta'a. Waan haaraa yaaluufis carraa siif bana. Wantoota ati yaaltee hin beeknes siif haasa'u. Atis wanta sana yaaluu of barsiisi. Sana booda geengoon kee bal'aa ta'a. Yeroo baatee of ilaaltuttis waaw akkam namatti tola jechuu eegala. Kana dhiphoo ta'uu hin qabdu. Inni ja'affaa fudhatama dhabuu sodaachuu hin qabdu. Namoonni hedduun yaada kee fudhachuu dhiisuu ni danda'u. Ati wanta itti amantu yoo goote garuu yaada kee irrattidha. Tasgabbooftee kanatti taa'uu qabu. Fakkeenyaaf ani viidiyoo kana yeroo hojjedhutti yaadonni adda addaa naaf ka'uu ni danda'u. Komentiin gaarii ta'es na ga'uu ni danda'a. Tarii immoo komentii anaaf hin taanes namoonni naaf kennan jiraachuu ni danda'u. Yeroo kanatti ani nahuu yookaan aaruu akkasumas fudhatama dhabuu kootti natti dhaga'amuu gonkumaa hin qabu. Namni kamiyyuu mirga wanta yaade dubbachuu ni qaba. Sana booda garuu ati yeroo wanta akkanaa si mudatutti jalqaba irratti tasgabbaa'uu qabda. Sababni isaas fudhatama dhabuu osoo hin taane sana booda miira nutti dhaga'amudha kan nuti sodaannu. Kanaaf yeroo hunda waanuma namoonni jaallatan gochuudha kan nuti fufnu. Namoonni isaan fayyadan ni jiru. Namoonni itti miidhamanis akkanuma ni jiraatu. Namoonni na dhaga'uu barbaadanii fi itti fayyadamanis akka jiran ani beekuudhaan qabu. Fudhatama dhabuun illikkiidha nama qabsiisuu qabayyu. Namoonni naqafeetaa yookaan yaada fudhachuu dhiisuu yeroo nutti agarsiisan wantoota sirrachuu qaban yoo jiraatan sirreessu. Sanaan ala garuu yaada ofii duubatti deebisuun sirrii miti. Kan fedhan akka jedhan carraa isaa kenniifi. Sana booda garuu yaada kee akkasii jijjiirsisan carraa hin kenniifi. Caalaatti illikkii keessa seentee gara fuulduraatti wanta fooyya'aa akka hojjettu kaka'umsadha siif ta'uu qaba. Sababni isaas namoonni yaada isaaniirra dhaabbatanii ofitti amanamummaa qaban jaallatamoo fi namoota ofitti nama harkisanidha. Fakkeenyaaf ati namoota jireenya kee keessatti fakkeenya godhattu ni qabda. Utuun akkashee ta'ee, utuun akkashee haasaa danda'ee, utuun akkashee jireenya koo haala kan shee ta'een gaggeeffadhee dubartoota nuti jennu ni jiru. Isaan waanumti hundi mijatee fi miti kan bakka sana gahan fudhatama dhabanii namoota biratti bakka dhabanii akkasumas namoonni hedduun miira isaanii kaayyoo isaanii balleessuuf yaalee waan hunduma dandamatanii darbanii tudha bakka sana kan isaan gahan. Kanaaf karaa kee irratti namni kamiyyuu gufuu akkasitti ta'u gonkumaa hin yaamin. Yeroo sanadha dubartii guutuu kanatti taatu. Kanaaf durboota kana booda wantoota kana hunduma beekuudhaan ofitti amanamummaa kan qabdu dubartii guutuu taate ta'uudha qabna. Itti fayyadamu. Guyyaa har'aa qophiin ani isiniif qabadheen dhiyaadhee kana fakkaatti. Qophii kana like, share gochuudhaan akkasumas subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'aa jecha. Guyyaa boruu qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa. Warri kun! Hey! Warri kun! Warraan!